Irreechi kun aadaa Oromtichaati. Mirga Oromtichaati. Eenyummaa Oromtichaa gaachana Oromooti. Irreechi bakkee Waaqa itti kadhatanii booqaa birraa nagaan nu baaste amma immoo bonatti birraatti nagaan nu baasi qaadhima gannaa nagaan nu baaste birraatti nagaan nu baasi jedhanii Waaqa ofii kan kadhatan qotee bulaan ganna qotiisa dhoqqee keessa qotee facaafatee birraa immoo fireetti naa horii jedhee Waaqa ofii kan kadhatu birraatti kan na baaste Waaqni galanni si haa ga'u jedhee galata Waaqaa galchuudha. Irreechi kun irree Oromooti. Irreecha kana aadaa kana duudhaa kana qeerroon keenya qabachuutu irra jira. Biyyi tuni kan qeerrooti. Han qeerroo keenya han qarree keenyati. Qeerroof qarreen keenya baratee seenaa ofii sirriitti baratee sirriitti dhaloonni ammaa kun qabachuutu isarra jira. Kana qabatee seenaa ofii ilmaan teenyatti dabarsuun nu immoo abbootiin teenyatti dabarsite isaan immoo ilmaan ofiitti dabarsuutu irra jira seenaa kana amma. Irreechi nagaa, irreechi irree uummata Oromooti, irreechi gurmuu uummata Oromooti. Irreecha jechuun nagaa, araarama, gammachuu, waliigala. Irreechi sablammoota illee walitti hammateetiin wajjin jiraatanii, wajjin araara buusanii, wajjin nagaa buusanii, wajjin gammadanii ayyaana kana dabarsuu qabaatanii irreecha gammachuuti, irreecha araaraati. Irree uummata Oromoo gurmuu uummata Oromooti irreechi. Ayyaanni irreechaa kuni ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana uummanni Oromoo itti wal argee irree isaa ittiin cimsatee uummataaf sabaaf sablammootaan jaalala waliin jiraatudha. Ayyaanni ayyaanni irreessaa kun kan uummata Oromoo bicha miti. Kan uummata Itoophiyaa, kan uummata addunyaa akka ta'u aadaasaa, duudhaasaa, safuusaa eeggatee karaa nagaatiin kabajamuuf uummanni kun tumsasaa, nageenyasaa, safuu uummata Oromoo, duudhaa uummata Oromoo kana agarsiisee addunyaan illee biyya keenya biyya hawwattu, biyya miidhagduu, biyya aadaa jaallattu, biyya sabaaf kaaniin adda waliin qoonne akka kabajattu gochuuf dhaloota dhufuuf kanarraa hin eegama. Abbootiin gadaa hin kadhataa, hayyootiin hin kadhataa, malkaatti bahee jiidha qabatee, jiidha sanuu coqorsa qabatee jechaadha. Coqorsi jabaadha marga keessa isa qabatee malkaatti bahee uumaa isaa galateeffata. Yaa waan malkaa kana uumte jedheet bacaqii ganna nagaan baanee booqaa birraatitti nagaan nu baaste jedhan waaqa isaanii galateeffatanii hanqonnellee nagaan nu nyaachisi jedhanii ta'oo daldalanillee itti argatan jechaadha. Qabeenya irreechi jaalala tokkummaadha. Kana laaletti egaa dargaggoon keenya biyyattii nurraa fuudhanii gammachuu addaa kana yuuneeskoo irratti akka nu galmaa'ee addunyaan nu beeku. Qabeenya keenya kana jechuun barbaada. Qeerroof qarreedha wanni nadaraa jedhuuf qabeenya kana tiskuu qabanii, tokkummaa tiskuu qabanii, jaalala kanan isaan irraa barbaada. Aadaa beeksisuu irratti faayidaa guddaa qaba.
Oromoonni keenya hundinuu asii hirmaatanii irreecha kana kabajaa jiran. Irreecha kana irratti ammoo aadaa waliirraa waa haaraa barachaa akkasumas karaa biizinesiitiin aadaa keenyarra aadaa isaan bira hin jirre irraa bitachaa kan nu bira jiru nurraa bitachaa karaa biizinesiilleen jijjiirama guddaa qaba.